Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu amjal qaba. Kophee irra keessatti TPLF fi shaneen shororkeessitoota ta'uu labsaan yaadi uummata maali? Shanee kan inni jedhuun warra kamiin akka inni shanee jedhu hundeenuu nuti adda bilisummaa uummata Oromoo kan ta'e isaan deemna malee shanee hin deemnu. Oromiyaa keessatti haali manneen hidhaa yaaddessaa ta'uu himan. Haadholiin daa'ima qabatanii daa'imman xixinnoo harmoodhaan daa'imman xixinnoo umrii isaanii ji'a isaan taatee qabatanii hidhaa irra turantu ture. Nama abbaa kee haalsu kaneessanii jees dhiifam godhuuf dandeetta. Namoota abbaa isaa jees dhiifam godheef dubbimu. Kana booddeen isattis beenzila firfirsanii mi'a manicha jiru hundumaa irra godhaniitu abidda sana itti qabsiisanii jecha. Aan Asli Galgalooti nu waliin tura. Mani maree bakka bu'oota Itoophiyaa yaada murtee mani maree ministeerota sanbata dabdhiyees ragaasisuun walga'ii taa'anii TPLF fi shaneen shororkeessitoota jechuun labsii man maree kan hordofee jiraatota BBC'n dubbisee yaada isaanii akkanaan ibsu. Inni kun farajamuu isaatii bu'aa uummata keenyaaf qaba yoo ta'e gaarii yaada jiru kan hin qaba. Garuu immoo yoo wanti kun farajamuu qofaan kan qabu yoo ta'e immoo uummata Oromoof ammallee balaa waan ta'eef akkuma paarlaamaa irratti murteeffamee farajame kan irratti hojiitti akka nuu hiikamuu yaada jedhu san hin qaba. Uummanni keenya of keessa nama kana yookaan immoo qaama akka fixatee uummata keenya doorsisaa jiru kana gurmaa'ee of keessaa baasa yoo ta'e mootummaan isaan gargaara yoo ta'e furmaata uummata Oromootiif yookaan immoo godina kanaaf qaba yaada jedhu qaba. Isa kana yoo immoo ammallee jettama qofaan yookiin immoo akkuma achitti qofa farajamuu qofaan ta'a yoo ta'e deemee nuyyuu dhiibbaa mataa isaatii qaba yaada jedhu kallattii namaa nu baddaanii akka kootti. Farajamuu isaatii rakkoo osoo hin taane amma si'aatii biyyi keenya filannoo jala jirtu kanatti yoo nagahee farajamuu isaa rakkoo qabaata uummata keessatti filachuuf illee uummata burjaaja'aa jira kanarratti rakkoo qabaata yeroo taatuu si'aatii kana ta'uu mallee. Inture yaada jiru sanaaf kan kaate. Shaneen immoo nuti shanee waan jedhamus hin beeknu. Shanee kan inni jedhuun warra kamiin akka inni shanee jedhu hin beeknu. Nuti adda bilisummaa uummata Oromoo kan ta'e isaan deemna malee shanee hin deemnu. TPLF immoo kaleessa isaa mootummaatu wajjin hojjechaa ture. Isaan kaleessa ofuma isaanii uummata kanarratti kumaara taphatu malee waan kasii waan nuti deemnu hin qabnu. Karaa biraa immoo uummata kan dararaa jiru shororkeessan mootummaadha malee uummata miti. Inni mataan kana duras uummata kan duratti ta'ee shororkeessan uummata miti. Nuyi jedhee kan afaan isaatiin dubbate deebisee immoo gaafa kana godhu addunyaanis maal jedhee akka ilaalu hin beeknu. Isa kana hin fudhannu nuti akka keenyatti fudhatu akka koottis uummanni keenyas kana hin fudhata jedhee naman. Biyya kana walumatti qabanii nu dararaatii turanii isaan immoo waan irratti wallaban qabu malee isaan tokkuma. Wanti nuti isaan hin adda baasee isaan laaluun jiru akka kootti jechuudha. Erga murteen kun dhaga'amenas namoonni gareen shanee jedhamu kuniin waraana bilisummaa Oromoo moo isaa kam jechuun gaafachaa jira. Abbaan Allaangaa waliigalaa federaalaa Dr. Geediyoon Timootiyoos miidiyaa biyyaa ibsa kenneenii dhimkana akkanaan ibsa. በተለምዶ ሸኔ የሚባለው ራሱን ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚለው ቡድን ነው። መቃ በረተማን ሸኔ ከን ጀደሙ ፊ ኦፊሳቲን አሞ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞቲ ገሬ ጀዱዳ ሊጣ ኦሮሚያ ፊ ናኖሌ ካኒቲስ ሶቾውን ሀሌላ ቀቀብሲሰ ከናፉ መቃ ኦፊሳቲን ኦፊት ባሴ nuti sababni ittiin mirkaneessinuuf hin qabnu kun sirriidhas jennee hin yaannu. Gareen kun amma dura akka TPLF galmaa'ee seeraan kan socho'aa ture miti. Inni ofii isaa maqaa baasee qaba. Kaan ammoo maqaa baratamaa abaa'oo shanee jedhanii yaamu. Maqaa baratamaa keessaa shanee ka jedhamu filanneerra. Maqaa abaa'oo shanee jedhu kana dhaabni abaa'oo jedhamuu fi dhaaba boordii filannoon seeraan galmaa'ee jira. Kun ammoo dhaaba kana wajjin burjaaji'uu mu danda'a. Maqaa itti beekamu keessaa shanee ka jedhu namni hedduun waan beekuuf sanaan akka waamamu goone. የሚጠራባቸው ስያሜዎች ሸኔ የሚለው ብዙ ሰውም ስለሚያውቀው በዛ እንዲስ
Komishinii mirga namoota Itoophiyaa haalli namoota to'annoo buufatawwan poolisii naannoo Oromiyaa jala jiranii yaaddessuu ibsa. Komishinichi sadaas waggaa dabree hagamaajii waggaa kana naannicha keessatti haal qabiinsa namoota to'annoo jala jiranii ilaalchisuun buufatawwan poolisii 21 hidhamtootaatti baay'ee daawwate rakkoolee mirga namooma jiraachuu ibsa baasan mul'isa. Komishinii mirga namoomatti gorsa kataa'e obbo Imaad Abdul Fattah naannoo Oromiyaa iddoo garaagaraatti haal hidhamtootaan wal qabate koomiin bal'aan jiraachuu hima. Namoonni hidhaman kunniin maaliin akka shakkameen ibsuu jalqaba. Namoonni baay'een iddoo hedduutti dhaarra turanii namoota dhimma ajjeechaa artistaa Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hidhamanii haa ta'u garuu himannaan irratti osoo hin bananii namoota kaan himannaan isaanii erga jalqabee booda akkasumaan hidhaarra kan turanii fi garri caalaan isaanii ammootu namoota haala yeroo jedhamanii sababa garaagaraatiin haala yerootti jedhamaa. Gabaas keessan keessatti akkuma jechuu jirtu namni hedduun waniin hidhamee fi yeroo jedhan haali yeroo humaan. Gaanutis haala yeroo jedhu poolisoonni garagaraa nuti dubbisuuf yaadde namoonni kun maaliif hidhaman yeroo jechuun haala yeroo jedhu fakkeenyaaf qabatamaan garuu wanti hubatuu dandeessu haala qabatamaa hidhamtoota yeroo dubbistu namoota hokkara garagaraa kaasuun danda'u jedhamanii shakkaman yookiin namoota hiriira garagaraa wantoota akkasii mormii garagaraa deemaa ture san waan wal qabatu namoota to'ataman akka ta'anii. Taalanii wanni ibsi kun mul'isu namoota aduma murtiitiin dhiyeessanii hidhanii kagariileen kan mirgi waabii eegamee fi poolisooti gadhiisuu didanii manum hidhaa jiranii kan irra isaan furmaati maal jettanii yaaddu? Oromiyaa keessatti iddoo garagaraatti namoonni hedduun ajaja mana murtiitiin faallatti manni murtii haa hiikaman jedhe yookiin mirga isaanii mirga ofii isaanii eegee osoo jiruu hidhaarra akka jiran beekamaadha. Quba qabnaa kun dhimma baay'ee yaachisaa fi olaantummaa seeraa gaafii keessa galchuu hin danda'amu. Abbaan alangaa ka deebisanii kenne ibsa yookiin argannoo ibsa kanaa hin waakkatee hin mormatee haalli namoota kanaa hin jijjiiram jettanii yaaddure. Egaa namoota nuti fakkeenyaaf iddoowwanitti riippoortii kana keessatti maqaa isaanii dhoofnee gabaasa kana hojjenne keessa namoonni yeroo sanatti turan ammaan sanatti gadi lakkifamanii jiraachuu malu kan himata tokko malee hidhamanii hidhaarra turan haa ta'u malee tireendiin yeroo san ture kallattiin yeroo san ture ammas hin jijjiiramne Oromiyaa keessatti. Galatoom obbo Imaad. Galatoomatti. Dhaggeeffattoonni oduu gaggabaaboo jalqabaan magaalaa Dirree Dhawaa Gandlaga Harreetti dallaan mana irraa jigee miseensota maatii tokko keessaa lubbuu nama 3 galaafate. Dallaan kun maatiin riibkee jirtu jigee daa'im baatii lamaa waggaa lamaatiif ka umrii 12 ijjeesse. Haadha fiilmitii kabiraa miidhaan cimaan ergaa'ee yaalamaa jiran. Mootummaan Malaawii baqattoota 1000 lakkaa'amu ka waggaa hedduu achi ture hawaas biyyatti makamee kaampii takka deebi'an ajaje. Kaampiin tokkotiin Malaawii jirtu namoota 14,000 jiraachuu danda'a. Am garuu nam 50,000 dabalama. Mootummaan baay'acha shororkeessummaatiif ejjennoo kan fudhannee jette. Daa'imman saglaan dubartiin maalii deette G2 haga 3 kunuunsa adda kennuu fi hospitaala tafuu daayireektaraan hospitaalichaa hime. Dubartiin umrii 25 Halimma jedhamtu dubartoota 5 fi dhiira 4 Morookoo deette. Daa'immaaf haadhilleen haal dasakee jiraachuu ibsan. Namni addunyaa kanaatti umriin hangafaa sodaa kooronaavaayirasii fi tomboora olimpikii keessa baate. Tuukee Tanakkaa ta'a umrii 118 qabdu olimpikii tokko barkanaatti hirmaachuuf turte garuu namoota kunuunsa keessa jiraatan yaadachaa jettee dhiifte. Hojiiwwan atti kanneen akka fakkii kaasuu fi koomediin ka beekamu Liijii Yaared roobii eebli 27 magaalaa Finfinnee naannoo Alam Baank jedhamtutti gareedhaan yaaliin reebichaa kirraatti godhame BBC tiim waayilkee maatii olaanaatu dubbise. Kaleessa ijoollee wayii baay'attee dhufte 6-7 ta'u bisnaan aan jedhaniif haala shawaa miidhaatti jiraadhaaf fagoo miti waan ta'e mi'a bitachuu gadi bu'een achiin na dubbisee mucaa indeemna isin geessinaan aan jedhanii nan dide achi turanii dhufan immoo si dubbisuu barbaanna kophaatti manaaman maal isin dubbisaan jedhe lola jalqabne isaanis buruqaniiru manaaman nuti homaan taane poolisiin dhufe poolisiin immoo hin dhagaanu poolisii yaadamsu poolisii akka nama hin ilaalan achuun wallollee isaan deemanii. Miidhaan sirra ga'e hin jiru. Hin jiru. Kisikoo keessa garuu bullaaluu galgala gara 6,000 kisikoo duba keessa fudhatanii jiru.
malee nuti midhamni omaan taane ምናምን Kana dura waan akkanaa si mudatee beeka? yeroo tokko kaameeraa koo hard disk koo ምናምን ወደዋን እንጅሬ manatti hiriyaa koo reebanii kaameeraa hard disk ምናምን faayilii koo baay'ee fudhatanii jedhu waggaa tokko dura. Maaliif narratti xiyyeeffatanii na hordofu yookaan immoo na reebuudhaaf tarkaanfii narratti fudhachuudhaan maaliif na hordofu jettee addaati? Maaliin beekamaa maaltu jira kanaan dura kan hin jirre har'a maaltu fida waaduma Oromooti. Facebook irras nambarreessaa miidiyaa irras baay'inaan dubbadhaa eenyummaa koo jechuun ammas gadi duuban jedhu sadiitti nuun jedhaande. Isaan mitiyaanii bineensa meeqa keessatti osoo sodaatiin jiraata maali homaa isaanittuma qophaa'anii deemu beektaa amma garuu ijoolleen kun oddoo isaanii hin beekama oddoo jiranis hin beekama karaa seeraan ittiin deemu wayya. Ati nama abbaa kan kee haal suukaneessanii jees dhiifam godhuu dandeettaa? Waaqtolaa Gitaachoo jedhama. Hojiiwwan koomedii hojjetuun miidiyaa hawaasaa irratti beekama. Waggaa 3 dura abbaan isaa magaalaa Naajoo keessatti qaamota ammaaf eenyu akka ta'an hin beekamneen ajjeefame. Waaqtolaan duuti abbaa isaa gadhamaa keessa galchuullee namoota abbaa isaa jees dhiifam godheefii jedhe. Amma immoo seenaa abbaa isaa kitaaba maxxansiisee dhiyootu dubbisaaf dhiyeessuu Firaa'ol Balaayitiin akeekachiis odeessi kun seenaa miirisan jeequ maal qaba? Utuma obboleessi koo xiqqaannoo katee ilaalu mi'a mana keessa jiru hundumaa siree irra rafan uffata wantoota adda addaa mi'a qodaa nyaataallee hundumaa sassaabanii gara gordubaatti yookiin gara saaloonii bakka jedhamutti geessanii achi booddeetti manicha keessatti beenzina yookaan boba'aa firfirsanii lafa boba'aan sun manicha itti galuu didetti sibiila kara qabu soqaniitu akka inni keessa gadi itti namatti itti naqanii sana booddee akka obboleessi koo xiqqaan ijaan arginetti meetti nama lama ta'aniitu abbaa koo morma isaa qabanii hudhanii achi booddee namni tokko inni biraan immoo miila jalaa rukutee gaafa inni kufu lafatti morma isaa hudhanii sana booddee lubbuun isaa keessaa darbee sana booddee isattis beenzila firfirsanii mi'a manicha jiru hundumaa isarra godhaniitu abidda sana itti qabsiisanii yeroo ajjechaan kun raawwate namootni ijatti argaman jiru namootni ajjechaa sana keessatti ragaan ga'aan jedhamuu danda'u egaa ija mana murtiitiin hin beeku ragaa ga'aa ta'uu danda'a jedhanii yaadu turaniiru isaan namootni muraasi 5-6 ta'anii namootuma shakkaman waliin waajjira poolisiitti qabamanii turanii namoota sana keessa namoota ijaan argamanis jiru namootni ajjechaa sana keessatti kallattiidhaan hirmaatanii jechuudha namoota sana waajjira poolisii deemee haasofsiiseera tokko isaanii wajjin iyyuu taa'ee gochi isaan godhan sun sirrii akka hin taane maaliif akka gocha sana gochuun akka barbaachise illee isaan gaafadheera ol jedhanii natti haasa'uu hin dandeenye kaan immoo turanii kaan immoo callisanii mana ilaalu turanii kaan immoo na dubbisuu fi na baqatu turanii garuu isaaniin immoo walitti qabee yaada koo immoo isaanitti hime abbaan koo sila du'e waan ta'eef wanti ta'e hundumtu sila ta'e waan ta'eef isaan irraati akkan haaloo biraa hin qabne isaanii wajjinis maatii isaanii wajjinis rakkoon biraa akka hin uumamne sodaa akkasii akka hin qabaanne ofii isaaniifis jabaatanii kana booddee dogoggora akkasii keessa akka hin galle miidhaan maatii keenya irra ga'ee maatii isaanii irra yoo ga'e hammam akka inni hadhaa'aa ta'uu danda'u isaanitti himee isaanii wajjin garuu akka hin rakkina biraa hin qabne akka inni dhiifama isaanii godhee fi maatiin keenya hundumtu akka dhiifama isaanii goonee itti himee wal dubbisnee egaa xiqqoo miira keessa iyyuu gallee ture boo'ichi maal kunis tureera. Egaa jara wajjin haala kanaan gargar baanee jechuudha. Namummaa akkasii kanaan argachuu danda'e abbaa makoosa ajjeefame irraati. Yeroo hundumaa mana keessatti gaafa waa balleessinuu gaafa bakkeedhaati ijoollee wajjin ollaadhaan wal lollee gallu yooma nuti rukutamne illee yooma nuti ijoollee xixiqqoo taanee gaafa wal lollu yoo nuyi miidhamnee manatti galle illee abbaan keenya nuti hidhamnee akka dhiifama gaafa nu godha. Namoota sana ofii keenyaa dhiifama nu gaafachiisa yooma nutti balleessanii dhugaa dubbachuuf salphaa miti nama abbaa kee hudhee ajjeesuu qofa miti reeffa isaatti boba'aa firfirsee nama gubee wajjin haasa'uun fuuldura dhaabachuun waa'ee isaa yaaduun iyyuu garaa nama dhukkubsaa egaa al tokko immoo wanta ati foon kee kanaan hin hojjenne immoo wanta waaqayyo si gargaaru tokko immoo jira sanuma sana keessa waanuma maatiirraa baradhe ta'ee rabbi na gargaaree waaqayyo na wajjiniin ta'ee wanta sana godhee wanta sana gochuu kootti immoo jara sana fayyadurrayyuu ofii koon immoo of fayyade keessi koo nagaana ta'ee namatti haaloon qabadhee hin jiru waan ta'eef
Waaqtola Gitaachoo seena kennuu qooduuf galatoomsiin jenna. Dhaggeeffattootteen sagantaan keenya karraa ganumaa nu eegatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isiniin jedha. Mammaasii galgala kanaa tolii kijjibaa abbaa qolleessaa jedhe kan isa isan biraatti maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Elias Mulugeetaa gam teknikaatiin Oskar Bunga kan isaniif dhiyeessan Asli Galgalooti nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.